ituun hoggaa waa kakattu hoggaa waan tokko waan haaraan dhufe itu kudhan keessatti nuti waan akkanaa garree hin dhageenyetti ituun kudhanii jechaadha. Akkuma Arsiisi Koomandotti Karrayyuun Baasoo Dullachatti Booranni Sabboogonatti Tuulamni Sadeen Tuulamatti Gujiin Kuntuma Daarimutti qoodamu ituun kuraa galaanii jechaadha. Kura Addaayyoo Gaadullaa Alga Waayyee fi Arroojii Galaan Baaboo Afur Galaan Beerra Hidhabuu Gaamoo fi Baayee jechuudha. Hangafni ituu Baabboo Quxisiin ituu Baayee. Teessuma gosa ituu hoggaa ilaallu teessumti ituu carcarii akkuma wanta hunda gaafa dubbannu afoola irra laallaa godaan isa laallaa jechuudha. Namni gaafa gartee Adaamarraa yookaan ammootu Dirqamarraa garana deemu gara biyyuutti deemaa yaada jechuudha. Carcara akka jechuudha. Moggaasni maqaan lafa carcar akka manguddoon fi abbootiin gadaa itti jedhanitti haroo carcar irraa moggee jechuudha. Haroon carcar handhuraa ola itti carcaritti argamti jechuudha. Lafti carcartu